Yoon barbarree laga dhaabee sangaan badee keessan dheeduu yoon jerjere bira baasee harkaa qabdee keessan keessa. Mucaa bareedduu sana dubbisanii siree faamilii irratti kuffisanii akka muuzii irraa quncisanii akka inni fakkeenyaa fi hinaaffaanii micciiree qabeenii. Asham harka fuuni kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo hundi keessanuu jaalalli kee kan onni irraa maddee bakka isin jirtanitti isin haa ga'u har'a anaaf hiriyyaa kiyya taaneetiin qophii addaa isinii qabannee dhufe qophiin kun maal jechuun keessaniin oolu akkasuma warroonni chaanaalii kiyya haaraa taatan baga nagaan dhuftanii akkasuma warroonni maatii kiyya taataniis illee bagoo hiriyyaa kiyya qophii riqicha jaalalaa tub saabskiraayib godhaa wanni kun qabannee dhufe maal jechuun keessaniin oolu reakshinii yookaan ammoo qoosaalee baacoo afaan Oromoo hariiroo dhiiraaf dubartii qaama saalaatii fi qaama saalaa dubartii fi qaama saalaa dhiirattuu gaafiif deebii walii deebise yookaan dhiiraaf dhala gaafiif deebii walii deebise. Walaloo kana namni walaleessa namni beektan asumaan dura awwal maqaa jala kanatti barreessaa wanni jalatti uummanni jalatti akkasuma abbaa walaloo kana akkasuma qoosaa hedduu qoosaa kana beekamaadha namni hedduun ni beeka jedhee yaada waggaa sadii hojjetame. Kormitti warri shamarranii kormittiin teessan. Akuin dubbate kormichi keenya illee ni dubbata kana irratti walii gala. Kormittiin teessan illee ni dubbate kormichi keenya illee ni mahmaati lachuu waliin mahmaati. Sinima asumaan karaa qoosaa kanatti dabarsinaa. Abbaa walaloo kana namni beeku. Dhumarratti himnaa. Jenneera dhumarratti sinimna. Asumaan nagaa. Yoon barbarree laga dhaabee sangaan badee keessan dheeduu yoon jerjere bira baasee harkaa qabdee keessan keessu heedha. Yookaan sirba haayiluu disaasaa yoo yaadattu ta'e mucaa bareedduu sana dubbisanii siree faamilii irratti kuffisanii akka muuzii irraa quncisanii akka warra garii baatu irraa shubbisanii yoo kanaan achi immoo inni fakkeenyaa fi hinaaffaanii micciiree qabeenii yoo bariiteen saawwa yaastee dafinee na yaastu gaangee yoo nama yaaddee muujalee na nyaattu waan keedha. Isaan kun hundumtuu isa Salamoon dhiyeesse sanaa fi afaan Oromoo kana hundumaa horeera sani jedhe fakkeenya akka ta'uufani malee isin fuuldura dhaabbadhee ijaarsa salphaa ta'uuf. Waa'ee bakka hinaafasan maal jedhe? Moyyalee na nyaattu waan kee yoo nama biraatti kan keessa. Moyyalee na nyaattu waan kee. Antoon kun nyaattu beektaa? Mucattii qalloo qabanii mucattii lookoo maal? Mucattii maalii kuffisanii akka muuzaa irraa qolanii irraa wuccisanii. Ayi namatti roolaa. Siree faamilii irra kuffisanii. Siree faamilii irra kuffisanii akka maalii irraa shubbisanii jedhu. Anaa shiikota warreen durbummaa qabdan akkasitti irraa isin irraa akkas ta'e ture. Kalamaffaa kan itti aanu jira. Ammoo viidiyoo kanatti akka itti baatan haga dhumatti ilaalaa jira. Gara biraatti isinii dabaluudhaaf mucaa boddosee jakuullee jedhee sossobeena fuudhee birriin okkotee shan guutee jedhee sossobeena fuudhee yeroon okkotee harka kaa'u barariin ukoona guutee yeroon boorsaasaa harka kaa'u rigaa 55 fuudhee kan na dhibe kan haadha isaatii sabbata mudhii irraa na hiiktee ilma ishee gannatti dhiistee isaaf hin dubbisu. Adubbifamoo? Maal jechuudha jechuudha? An kana dhibe kan isaa miti kan na dhibe kan haadha isaati sabbata mudhii irraa na hiiktee ilma isaanitti gadhiiftee achi booda maal godhuudha? Itti fufu. Sabbata mudhii irraa na hiiktee ilma ishee gannatti dhiistee aguudduu lafatti dhiibee haduutuuf natti gannatti dhiibee ani aguudduu lafatti dhiibee haduutuuf natti gad dhiibee ani duun akka waaqa
Aja. Agute natti dibe, agute natti gad dibe. Kan na dibe kan hada sheeti. Sabbata mul'irraan hiitee ilma isaa natti gad dhiibtee. Aguutuu lafatti dhiibee haaduutuuf natti gad dhiibee ani hinduun akka waaqaa innoo bootee isaati guutuu isaadha. Dhiibee ani hinduun galata waaqee wantichoo safara isaati ciiseen ilaale karaatu turee mi'aa akka baadiyyeetti. Ilaale akka laatu. Turee mi'aa akka baadu. Jiikoota. Edaa walaayuu isin dhukkubeellee akkanumaan isin dhukkubeettan malee isinitti mi'aa akka baadutti. Walii garreera. Turee mi'aa akka baadu jettee. Annan malee akka haga dhumaa isaa dhaggeeffadhaa fi. Inni irrooti kede beektu biyya kana jiraanna biyya Neezerlaandi jiraanna biyya dimokiraasiin harka dhibba keessa dhibbarrattuu waa muraasa dabalatudha. Isa irrooti kiddeedhamu maal akka inni ta'e isinitti mun barbaachisa natti fakkaanne garuu Oromoo wanta sana qabaayiidha. Afaan Oromoo keessa waan akkasii jiraayi yoo jechuu abbaa faadhatu maa isaaniitti jiru yoo mucaa gurguraan tokko ulaa baneetti seena. Jennaani afaanii mi'aawu afaan ijoolleetiin abbaa maal hojjettaa innaan haadha kee jilbishee dhukkubnaan jilba kootiin sukkuumaa fi jiraa jedheen. Mucaan deebii kan argatee gara hasaasaatti fiige deebi'ee. Guyyaa kaan isaanii taa'ee irbaata eeggatutti mucaan dhufee abbaa hamma irbaanni qaqqabutti ayyeedhaaf kaatee jilba keetiin jilba isheen sukkuumtuu fi jedheen. Gara biraa isinii dabalee abbaa warraa fi haadha warraati haati warraa dhukkubsatanii sireerra waggaa yeroo baay'ee turaniiru. Gaaf tokko akka fedhettuu lafaa kaanii biddeen wayii qopheessanii fi nyaachisuuf jedhanii ennaani gamaaf gamana bidda gamaaf gamana tuutaanii haati warraa akkuma fedhettuu gad jedhanii to'a bidda fuufanii gad jedhnaan abbaa manaa qaami isaa daaraa tuqee argu. Maali abbaa warraa koo hundattuu fayyitee naman taatu jettanii daaraa keessa suuqtanii. Jennaan namichi anoosi dhukkuba hedheeni malee kaanee waa yaalluuree hedhee gaafannaa. Waan qoricha ta'u beekuu hiikaa malee itteedhan. Qoosaa jabana kanaa immoo ijoolleen yaanni wal godhan yoo isinitti mee tokkotu lama ta'anii wal bira ta'anii to'a isaaniitti inni tokko amuummata inni tokko amuummannaan inni taa'ee ilaalu afaan isaa keessa quba kaa'e. Maala keetiif afaan koo keessa quba keessa jennaan sittuun bi'in malee maaltu si dhibee jedheen. Namichi tokko immoo soba jaallataa jedhanii booddee adamoo dhaqeen galee dheetii maal ajjeesteen naan kurupheen xiyyiitiidhaan dhahee eessa ishee dhoofteen naan miilla isheef mataa ishee walitti rukuteedha. Maal naman akkan gooteetti miilla isheef mataa ishee walitti rukutteen naan miilla ishee ol kaastee gurra ishee huqqatti turteedha. Isaan kun hundumtuu qoosaadha. Kanaaf Oromoon qoosaa qabaa jechuufani kan hundumaa kan inni isiniin jechaa jiru garuu qoosaan Oromoo bifa kamiin of mul'isaa isa jennuu fi bifa walaloon bifa geerarsaan bifa mammaaksaan bifa weedduu cidhaan bifa weedduu da'umsaan bifa holootiin akkasumas afoolaan akkasumas saadoodhaan ani hammanatu natti mul'ate. Warri dubbii kana gadi fageessanii qorachuu barbaadan kana caalaa saaqila. Kan koo madaadatti, kan kee qadaadatti, kan koo madaala fayyaatti, kan kee qadaada cabaatti, irraan gadee kaadhu, bofa diimaa nyaadhu, gufuu gugguuftuu jala bahitu dhudhuuftuu ganna bahee handa. Weedduu cidhaa keessatti yeroo wal arrabsanii nuyi durbeen keenya nu durbeen waayyuu yoo bishaan dhaqne yoo qoraan dhaqne yoo dhiira garree karaarraa gorree mee darbaa jennaa. Garuu durbeen isaan sanaa jedhu durbeen warraa baluu
Yoo bishaan dhaqxe, yoo qoraan dhaqxe, yoo dhiira garte, kosorruu jetti, olgorruu jetti, soqolluu jetti, hudumaa jetti, maaliin dhumaa jetti. Yoo kanaan achi immoo yeroo isaanii bakka dhumaa jetti. Hin dhumtu jechuudha. Siifas libbeen jabaatina qorrillee hammaate hin dhumte jedhani. Hayyuun nuun jedha waan ta'eef garaan nutti laafa. Wal fuudhanii galanii bakka dhaquuf malan sana galgala sana yeroo dhaqanii utuma intalli waa tokko iyyuu godhin maa jedhanii aarsuun muka qottoo xiyyee akkati qophoofte obboon hin qophoofne lukan sochoosiyyee ittiin jedhu. Mamaksaanis jira. Mamaksaanis wanti nama kofalchiisan baay'eetu jira. Nama kofalchiisaa wanta ergaa dabarsan. Fakkeenyaaf laftis bayeessa jette jaartiin siree irraa kufteedhan. Kun mamaksa. Waakaa'uun hin baduu jette jaartiin durbummaan hafteedhan. Kunis mamaksa. Waakaa'uun hin baduu jette jaartiin durbummaan haftee ol keettee jecha durbummaa ol kaatteeti. Waakaa'uun hin baduu jette. Yeroo tokko akkasitti jaartii wayii durbummaan duute lamaan takkas garuu dhugaa ta'e irra gaafne malee. Kachi keessatti fuudhee karas durbummaa argate jechuudha. Ammaan tana ijoolleen daa'imman uumamaan waliin dhalata artiin fakkaanni garuu hin beeku. Durbummaan hin jettu. Mee waa'ee sanii jechuun dhiiste waan ta'eef. Hiikota. Yoo waa'ee sanii dubbatan nama baay'eetu leeyisu. Kaleessa nannana qabanii har'a huuba qoonqoo na murani anoo qunxuraan dhume jetteen talleedhan. Kaleessa obbo qoonqoo na muranii har'a maali? Dhagna qaban. Dhagna qabanii anoo qunxuraan dhume qabni maali? Qunxuraan dhume jetti. Kokkee irraa muran. Kokkee binti. Achillee obbo qoonqoo as keessa jiru sana. Irraa muran. Achillee irraa muran. Dhagna qaban. Dhagna qaban. Booda qaamni kiyyaa qunxuraan dhume jetti. Hiddi ka'ee hiddan beeku ijoollee garaa gara naa eegaa jette jaartiin jedhan. Hiddi ka'ee hiddan. Isin galeera shoo. Akkamitti? Baay'ee dhabe. Hiddi ka'ee hiddan beeku ijoollee gargar naa eegaa jette jaartiin jedhan. Hiddi ka'ee hiddan beeku ijoollee gargar naa eegaa. Salphaan. Hiddi ka'ee hiddan beeku ijoollee gargar naa eegaa. Yoo kaafatte ilmuuf hin beektu jechuudha. Akkasii viidiyoon kun ammoo akkasiin tolee dhumatti isin tolee abdiin qabdaa. Waa hedduullee akka irraa baratan abdii qabna. Akka viidiyoo biraatti walitti turru nagee keessan nu turaa. Baay'ee isin jaalannaa yuutuubii keenya lachuu isaaf gara gochuu hin dagatinaa. Abbaan walaloo qawsa kanaa Zalaalam Abarra. Namni isaan Namni wallaalu isaan beekne hin jiru jedhee yaada. waloo beekamaadha. YouTube isaanii dhaqaa subscribe godhaa. YouTube isaanii Iskaanii